السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالتان توتا هردتوتا كياكم جرتو نغا جرتو بغا جراتان سين جيتشا حرالي سينا جنرال واقو غوتي ولتي ديبني جيرا غرغار سربيتنين وجي ترا جنرال واقو غوتو جنرال واقو غوتو اسو بركو سغال ديدمي افور اكلا كوسا اوروباتي انا مد ولا بو غندا اودا جيدم توتي دلاتان جنرال واقو غوتو ماتي غدا كيستي دلاتان ابان ساني غوتون ديرا كودني في دوبرتي سغال ولما غلط المان كودا سغال هوران جنرال واقو دائم ما ساني الراجل قباني نمچما كان تيكي هو غدو في جبان سدينا قبان توران umrii isaanii 14tti osoo abbaan isaanii hin beeyne horii gurguratanii qawwee isaanii tan jalqabaa bitatan akkuma guddataa deemaniin jibbinsi diinaaf qaban itti guddataa dhufuun baalabbaatummaa yookaan qondaaltummaa naannoo isaanii harkaa qabaataa kan turan obboleessa isaanii kan hangafaa camarrii jedhamu diina biyyarraa dhorguu hin dandeenye jechuudhaan baalabbaatummaa humnaan irraa fudhatan. haa ta'u malee waggaa tokkoof erga hooggananiin booda abbaan isaanii hangafa isaanii irraa fudhachuun seera akka hin taane gorsanii baalabbaatummaa irraa fuudhanii camarriif deebisan. umriin isaanii waggaa 34 yoo gahu namoota biraa wajjin dirqamni naannawa ofii tiksuu itti kenname. yeroo kana nama waa'ee ummataa keessatti bakka qabu ta'utti hojii isaaniitiin of mirkaneessan. kun kanaan osoo jiruu haalli naannawa isaanii jijjiiramaa dhufe haga gaafa ergaan rabbii itti dhuftee itti waggoota 45 guutuu qabsoodhaan dabarsan. mootummaan Ingiliz Haayile Sillaasee baqatiinsa irraa gara biyyaa galchitee aangootti deebifte. ummanni naannoo kanaa bara xaaliyaaniin turte san xaaliyaanii waliin waan dhaabateef Haayile Sillaaseen ergaa deebi'ee gadoo yookaan haloo isaanitti bayuu eegale. miidhaa mootummaan Haayile Sillaasee uummatarratti hammaataa dhufnaan jeneraal Waaqoon qawwee qabachuuf dirqaman maatii isaanii dhiisanii nama 6 waliin qawwee 7 qabatanii gaara dunnuunitti galan. warri jalqaba isaa waliin bayan kan akka Kadiir Waariyoo, Muusaa Doyyaa, Huseen Abdurrahmaan, Huseen Waaqoo Dhaddee, Adam Jiloo, Roobaa Hindukkoo fa'a turan. rakkinni mootummaan Haayile Sillaasee ummata naannawa madda walaabuu irra geessaa ture yeroo irraa gara yerootitti hammaataa waan dhufeef ummanni Oromoo naannawa kanaa hooggansa jeneraal Waaqootiin bara 1960tti qabsootti seenan. meeshaa waraanaa isaan harkaa qaban kan habashootatiin waan wal hin gitneef gargaarsa barbaaduuf gara Soomalee deeman. erga Soomalee gahanii gargaarsi akka godhamuuf gaafatan namoota akka Haaji Aliyyii Jaarsoo Ismi Abbaa Washaa kan kana fakkaatan fa'a waliin qawwee maqaan Dhoombir jedhamu 40 fi qawwee maqaan Tomisa jedhamu 2 qabatanii milkiin gama biyya ofiitti deebi'anii lola jalqaban. lola jalqabaa kanarratti diina cabsuudhaan injifannoon biyya seenan. haalli kun ummata biratti gaaffii tokko malee simannaan fudhatamee waraanni babal'atee dargaggeessi baay'inaan hidhatee isaanitti dabalamuu jalqabe. yeroo gabaabaa keessatti waraanni karaa Gindhiir, Sidaamoo, Fuula Dalloo fi Bidiree fi kan kana fakkaatan finiine. mootummaan Haayile Sillaasee haalli waraana kanaa to'annaa isaa keessaa bahaa jiraachuu hubachuudhaan gargaarsa waraanaa biyyoota alaa Ingilizii fi Israa'elii kan kana fakkaatan irraa argatee xayyaara fi loltuu lafaatiin duula guddaa godhee miidhaa seenaa keessatti akkoo hin dagatamne ummata irratti raawwatus jeneraal Waaqoo fi hiriyoonni isaanii diina dura dhaabbatanii gootummaa isaanii argisiisanii jiru. bara 1964tti ummanni qabsoo adeemsifamaa ture keessatti hirmaannaa ol'aanaa warra qabu galata galchuuf sadarkaa kenne keessatti Waaqoo guutuu jeneraalummaa muudaman. jeneraal Waaqoo guutuu goota seenaa boonsisaa ummata isaatiif dalageen aangoo jeneraalummaa haala kanaan ummata Oromootiin muudamanii jeneraala ummata Oromoo kan jalqabaa ta'uu seenaan ragaa baha. lolli bara 1963tti hoogganummaa jeneraal Waaqootiin jalqabe kun maqaa lola Baalee yookaan lola Dhoombir jedhamuun kan beekamu yoo ta'u hanga bara 1970tti itti fufee ture. bara lola Dhoombir kana keessatti magaalaa gurguddoo malee baadiyyaan Baalee hooggansa jeneraal Waaqoo jala galtee turte. miidhaan Haayile Sillaasee ummata Baalee irratti cimee itti fufnaan fincilli ummataatis jabaataa dhufe.
mootummaan Haayile Sillaasee fincila uummata Baalee kana lola amantii fi naannoo fakkeessuudhaan musliimoonni Baalee biyya kutanii Sumaaliitti galuuf jedhee maqaa balleessuu jalqabe haga tokko ittiin milkaa'ee jira. haa ta'u malee Haayile Sillaaseen qabsoo kana waraanan cabsuu hin dandeenye. humna waraanaatiin cabsuu dadhabnaan tooftaa karaa biraatiin eegale. mootummaa Tanzaaniyaa gargaarsifatee diina isaa kan yeroo dheeraa Soomalee waliin araarame. kaayyoon araara kanaa gargaarsa Soomaleen jeneraal Waaqoof gootu dhabsiisuu fi akka lola dhaabaniif dhiibbaa godhuu ture. kana duwwaa osoo hin ta'in Waaqo yoo ati hidhannoo hiikkachuu didde ummata kee xayyaaran barbadeessina jedhee ummataatti dhaadate. Haayile Sillaaseen kana hundaan erga yaalee dadhabee bara 1970tti namoota Oromoo ta'an kan bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaasee keessatti hirmaatan kan akka jeneraal Jaagamaa Keelloo meeshaa godhachuudhaan maqaa araaraatti jeneraal Waaqoon ofitti dhiheessuu yaaleera. jeneraal Waaqo yeroo araarri taasifamee gara Finfinnee dhufan akkana jedhan. sodaannee hin gallee qawwee dhabnee hin gallee isin dabalachuuf galle malee jedhanii ummataaf haasawa taasisan. gaafii Haayile Sillaaseen gaafateefis deebii asiin gadii kana kennaniif. Haayile Sillaasee Waaqomaan rakkattee biyya alagaa deemtee mana keetitti ibidda qabde. jeneraal Waaqo jaana'u isimaan rakkattanii ummata irraa waraana fi albee guuratii qalaa fixaa jettanii ajajjan. Haayile Sillaasee ani hin ajajne kanaaf ragaa qabdaa? Waaqo ragaan an isinitti lakkaahu namoota keessan malee hin jiru. ragaan kiyya Dubbaa Diimaati. Dubbaa Diimaa yeroo san bulchaa godina Baalee ture. Haayile Sillaaseen waan ofii hojjete osoo beekuu deebiin jeneraal Waaqoo waan faallaa itti taateef dubbii milquuf yaale. Haayile Sillaasee Dubbaa Diimaa eenyutu si ajaje? Dubbaa Diimaa Tafarraa Mashaashaattu na ajaje. Haayile Sillaasee Tafarraa eenyutu si ajaje? Tafarraa Indalkaachootu na ajaje. dubbii akkasitti wal irraa dabarsaa turan. erga jeneraal Waaqoo gara biyyaatti deebi'anii Haayile Sillaaseen Baalee dhufee ture. garuu jeneraal Waaqoon irraa simannaa takkallee hin arganne. waahee kana irrattis gaafii fi deebiin jidduu isaaniitti adeemsifame kan akkasiin gadii kana tahe. Haayile Sillaasee Waaqo maaliif dhuftee nan ilaalin yookaan nan dubbisin? Waaqo ani mootii Dallooti ati mootii Shawaati. situ mana kiyyatti dhufee ati maaf na hin dubbisin? kun kan madaalchisu gootummaa jeneraal Waaqooti. fincilli lola Baalee bara 1963 hanga 1974 kan jeneraal Waaqo hoogganan kufaatii mootummaa Haayile Sillaasee kan bara 1974 sababa guddaa tahuu barreessitoonni seenaa ibsanii jiran. qabsoon jeneraal Waaqoo kana qofatti kan dhaabbatee miti. sirna mootummaa Dargii Mangistuu Haayile Maariyaam fudhachuu diduun bara 1976tti akka lakkoofsa Awurooppaa yeroo lammaffaatiif Soomaleetti deebi'uun akka waraanni haara ijaaramu tattaaffii godhan. sochii kanaan namni kumaatamaan hidhate akka biyya seenu taasisee jira. lolli yeroo kana lola Sawraa jedhamee beekama. barri kun yeroo mootiin Somaalee Ziyaad Barree humna godhatee ajandaa Soomaaliyaa gudditti ijaaruu yaade waan taheef jeneraal Waaqoo adda Soomalee Abboo jedhamu jalatti akka hiriiranii lolan barbaade. jeneraal Waaqoo adda Soomalee Abboo jedhamu jalatti hin hoogganamu jedhanii dinnaan mootummaan Ziyaad Barree jeneraal Waaqoon Maqdishoo keessaa bahuu akka hin dandeenye itti himuudhaan daangaa isaan tarkaanfachuu hin dandeenye sarara diimaa itti kennan. haalli kun akka yaada kana fudhatan isaan dirqee jira. keessattuu jiila fi muuxannoon shira Haayile Sillaasee irraa argatan qabsoo isaanii itti fufuuf gargaarsi murteessaa ta'uu waan mirkaneesseef tooftaa gaariin irra ooluun murteessa ture. gargaarsa argatan kanaan parsantii 80 kibba Oromiyaa to'annaa isaanii jala galfachuu isaanii seenan ragaa baha. walumaa galatti jeneraal Waaqoo nama yeroo jalqabaatti sirna Haayile Sillaasee irratti dhukaasa qawwee baneedha. jireenya isaanii guutuu dadhabe hifadhe osoo hin jedhin ummata isaaniitiif osoo qabsaayan dabran. booda irratti biyya Keeniyaa keessatti bara 2006 lakkoofsa Awurooppaa gara fuula Rabbii dabran. janaazni yookaan reeffi isaanii Keeniyaa irraa xayyaaran gara biyyaa fidamee hooggantoonni mootummaatii fi
ummanni hedduun buufata xayyaaraa booletti argamanii simannaan guddaan godhameefii ture. Achirrallee gara godina Baalee bakka dhaloota isaanii madda walaabuu geeffamee sirni awwaalcha isaanii haala ho'aan raawwatame. Yeroo du'an umriin isaanii waggaa 82 ture. Haawwata koo warra torba irraa ijoollee 49 argatan. Obboleeyyan kee kabajamtoota fi jaalatamtoota, seenaa Jeneraal Waaqoo Guutuu gabaabinaan asitti dhaabna. Kutaa dhufu keessatti immoo seenaa gooticha Oromoo Haaji Aadam Saaddoo kan wajji ilaallu tahaa. Hagasiifuu nagahan nu tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.